jirtu jirtu egaa har'a akkuma beekamu sagantaa dhaloota hambaa goonaa hambaa hayyichaa hiree Abdul Jabbar kabajnaa sagantaa kana sagantaa milkaa'aa bu'aa qabeessa akkasumas imaama Abdul Jabbar inni nutti kennee nu biraa deemee itti galmaan kennu asii tokko hamilee of kenname. Hamileen keessan kagaree muraasa ta'a. Ani otoo dheeraa kana ta'uu dhabu seera kana fuudhee har'a gidduu keenyatti namoota hedduutu argamanii san keessa jalqaba irratti gara urjii Oromiyaa fi gaazexeessa OMN duraanii Nasraddiin fi waatiin nu gidduutti argamanii isaa tokko ta'anii fuudhee sagantaa keenyaa laayivii darbaa jira. Abbaan sagantaa har'aa gara sagantaa dhufee tartiiba sagantaa nuuf hima. Warri laayivii waraabdan maddii irra qabatanii waraabdanii warri teessanii dhaggeeffattan haamilee har'aa gadhumaatti kennitanii kanaaf si'a tokko ammallee irra deebi'ee haamilee nuuf kennaafi. Sagantaa keenya har'aarratti namoota hedduutu ispoonsara ta'ee akka sagantaan kun qophaa'u nu goosise PJ warra galma kanaa warra as keessatti argamne kun sagantaa keessaa qooda qaban isa tokko hamilee naa kennaafi. Abdul Jabbar urjii Oromiyaa qofa yookaan qeerroof qarree Adaamaa qofatti imaanaa dhiisee deemne natti illee dhiisee deeme jettee sagantaa kana baasiisan wajjin hirmaattee irra dura deebi'aa hamilee isa tokko malee. Amma kallattimaan gara sagantaa gaggeessaa waltajjii har'aatti dabarsaa gaggeessaa waltajjii kennaarraa hamileen gara waltajjiitti naasimadha. Ayyee galatoomii jedhaani garuu hamilee keessan kanaan sagantaa hin jiru. Hamilee ayyee galatooma baga wal geenne baga hireen keenya nuuf qalattee jira jalqabu. Sagantaa mimmiidhagaa hedduu qabna. Sagantaan keenya mimmiidhagaadhaa hedduu namatti tolti. Sagantaan keenya kun immoo yoo hamileen keessanii hanga nama takkaa qaxootan taate sagantaa keenya hin eegalluu jechaarra malee. Ayyee galatooma. Sagantaan keenya hedduu qabna, sagantaa mimmiidhagoo qabna. Sagantaan keenya jalqaba eebbamaa guddootatiin banna. Oromoon hin eebbisa. Oromoon eebba malee waltajjii banee beeka? Beeka qeerroo? Beeka? Akkas. Kanaafuu eebbamaa guddootatiin sagantaa keenya eegalla. Waltajjii si fudhaat. Jaarsoliin keenya qeerrooma warroota jaarsota jalatti guddatanidha. Abdii Hailuu, Abdii Bulloo fi Abdii Jaafir hamileedhaan gara waltajjiitti naafeera. Ya Rabbi tokkummaa nuuf kenni. Ya Rabbi tokkummaa nuuf kenni. Ya Rabbi keenya biyya nagaa nuuf gahi. Ya Rabbi Oromoo garummaa jalaa baasi. Ya Rabbi Oromoo garummaa jalaa baasi. Ya Rabbi ugaa Abdul Jabbar ya Rabbi nuuf baasi. Ya Rabbi nuuf baasi. Ati hin dandeetta ya Rabbi ugaa isaa nuuf baasi. Ya Rabbi ummata keenya tokko taasisi. Ya Rabbi ummata keenya tokko taasisi. Ya Rabbi afaan keenya tokko taasisi. Ya Rabbi nama gadaa jalatti ya Rabbi taasisi. Ya Rabbi nama waa yaanne kulli arganu ya Rabbi taasisi. Ya Rabbi beela hamaa rakkoo hamaa ya Rabbi nurraa qabe. Ya Rabbi ummata keenya Saudi Arabiyaa keessatti rakkachaa jiru sana ya Rabbi mirga kenniif ya Rabbi gara biyyaa nu galchiisi. Ya Rabbi nu galchiisi. Ya Rabbi ummata keenya baaletti beelaan umaa jiru san ya Rabbi ati nu obaasi. Ya Rabbi nu obaasi. Ya Rabbi beela keessaa nu obaasi. Ani of kare kanggu Rabbi tahu kan? Puncak. Ini bisa no puncak. Ini kita akan walgahi negara nutasis. Ya Rabbi nutasis. Ya Rabbi nutasis. Ya Rabbi bantu kunubud. Ya Rabbi bantu kunubud. Ya Rabbi bantu kunubud. Ya Rabbi ugati nata Abdul Jabbar hanga ugati Oromo
Ya Rabbi nu galchi. Ya Rabbi nu galchi. Ya Rabbi nu galchi. Obboleeyyan keenya kabajaa biyya alaa biyya keessatti dararaan guddaa keessa jiran kan yaa Rabbi dandeetta humni kan keeti yaa Rabbi nu baasi yaa Rabbi nagaan gara biyyaa nu galchi yaa Rabbi nagaan gara biyyaa nu galchi yaa Rabbi afaan tokko nu godhi yaa Rabbi nu bilisu yaa Rabbi bilisummaa gabrummaa nu taasisan yaa Rabbi nurraa kaasi yaa Rabbi nurraa kaasi yaa Rabbi nurraa kaasi. Ini bisa rukun, ini bisa Rawa, karena kan itu sudah gagal. Bagai dia lupa. Jari kita, Arab itu juga kan itu sudah gagal. Ya Arab dia, itu tahu apa yang kita. Laki laki kita sih ya kita berubah. Ya Arab kita berubah. Jadi kita kita itu apa sih itu apa kita cara berubah. Ya Arab berubah. Ya Arab berubah bisa pasti Arab berubah. Ya Arab juga bisa pasti Arab berubah. Kan isa qofaan na caaluun dhiisaa kan daadhii galaanis yaa rabbati nu baas yaa rabbati nu baas ummata keenya kan rakkoo keessa jiru kan biyya alaatiif daaramaa jiru kan yaa rabbati rakkoo keessa nu baas yaa rabbati rakkoo keessa nu baas kan nagaan nuus kan nagaan nuus kanan qadra bittaa guutu. Galatoomaa jennaanii nama dhaloota biqilchu sinaataas jennaanii amina dhangara waltajjiitti jaarsota keenya. Galatoomaa jennaan sagantaan keenya ammallee akkuma itti hubetti jira. Al takka ispoonsara kabajaa qophii kun akkatti shambaa godhee akka qophaa'u kan nu gargaare DJ Amina naa kennaafi takka. Ammallee irra deebi'aati urjii Oromiyaatiif Amina naa kenna. Galatoomaa isiniin jedha. Sagantaan keenya ammallee akkuma itti hubetti jira sagantaa hedduu qabna. Irra rafinaa ka yoo rarrafta sagantaa dhadhaachituu dandeessu jettani irra rafinaa ishii sagantaan keenya inni itti aanu sagantaa walaloo addaa qabna. Walaloo kana immoo kan isin dhiyeessu Saadii Amileedhaan gara waltajjiitti naafeera. Amileen natti xiqqaataa jira lubbuu guddaadhaaf Saadii. Amilee Happy birthday to Sri Abdul Happy birthday itu. Happy birthday. Hire baga dalatte hire sanyi moti baga geesse jedhe anis gama kooti baga geesse jedhe anis gama kooti baga geesse jedhe anis gama kooti. Sanyi Abdul Jabbar Hussein Sanyi Abdul Jabbar Hussein leencaabbaa haqaa hireessitu jira hin fagatu maqaan silaaqee kimuraa fi zaafii gargari diina tulnaafis hin baate gargaru diina tulnaafis hin baate. Hiree kee qomoo koo bakka har'a geesse madaa kee dhokfattee obsite dandeesse madaa kee dhoksitee obsite dandeesse. Hiree sabaa keenya teenna qaalii duubatti miti fuuldura kee laali hiree koo hiree kee hiree sabaa hiree koo hiree sabaa jabboon bari hin duune yaadannoo si qaba gaafuma ganama tajaajila dhuftee hiree kootiin jedhe dubbiin achi dhufte hiree kootiin jedhe dubbiin. Hiree sabaa hiree Oromootii baga nuuf dhalatte hiree sanyii mootii baga geesse jedhe anis gama kootiin baga geesse jedhe anis gama kootiin. Daandii jabboo kalee dhiiga isaan sarare hiree irra deemi si eega dabareen nutis daandii jabboo cimsinee qabanna seenaa isaa irraa cichooma baranna seenaa isaa irraa cichooma baranna. Hiree tooyaa sanyii qaalii tooyaa ta'u hiree kee midhaagsee siifaa toltu jiru hiree teejichitu rabbiin siifaa dhiisu haadhatee harmee teejichitu rabbiin siifaa dhiisu jabboo leenca keenya jannata haa ciisu jabboo leenci keenya jannata haa ciisu. Galatoonni jedhanii garuu Amileen itti xiqqaata. Amileen itti xiqqaata. Hireen keenya nuuf haa guddattu haadha hireen keenya nuuf haa bulchu. Abdul Jabbar rabbiin jannataan haa gammachiisu jechuun barbaada. Sagantaa keenya ammallee akkuma itti hubatte jira sagantaan keenya inni itti aanu sagantaa haasaa gabaabaa
urjii Oromiyaa irraa sultaanii gaggeeffamaa hamileedhaan gara waltajjiitti. Hamilee hamilee ni jiru. Dubbatan. Hayyee duraan dursaa hiree keenyaan baga dhalattee baga nuuf dhalattee jiraani. Itti aansuudhaan haadha hiree Sooriyaa baga guyyaa dhaloota hiree Abdul Jabbaar guyyaa dhaloota kanaatiin baga geessee guyyaa kana baga argitee baga gammaddisiin jedha. Itti aansuudhaan guyyaa irraa waamicha keenya kabajanii kan asitti argamtan gaazexeessaa OMN Nasraddiin Aadamii fi Wardii Muhammad waamicha Oromummaa kabajanii asitti nu biratti argamuu keessaniif hedduu galatoomaa isin jira. Haasofni kiyya inni itti aanu hiree jettuun gaafa hiree maqaa dhoofnu Abdul Jabbaarii yaadannaa. Gaafa Abdul Jabbaarin maqaa dhoofnu immoo Oromiyaa yaadannaa. Abdul Jabbaarii fi Oromiyaan garummaa hin qabani. Akkasumas Abdul Jabbaar goota Oromoo falmataa mirga dhala namaa guyyaa tokko osoo jireenya ofiitiif hin dubbatin ummata Oromoo bilisa baasuuf Oromoo garbummaa jalaa baasuuf nuuf jecha umrii isaa guutuu osoo Oromoof falmu osoo mirga saba isaatiif falmatu lubbuun isaa nu biraa wareegame nutillee ilmaan isaa Abdul Jabbaar Hussein hin duune nuti ni jirra. Kaayyoo inni nutti dhiisee deebisan galmaan ga'uuf qeerroo fi qarreen urjii Oromiyaa magaalaa Adaamaa kaayyoo Abdul Jabbaar nutti dhiisee deebisan kararratti dhiisuu osoo hin ta'in kaayyoo isaa san galmaan ga'uuf qophii jirra. Galmaan illee ni geenna. Wanti galmaan ga'uun dhoofu hin jiru. Galma ga'uun isaa immoo ifa. Kanaafuu guyyaa irraa kabaja intala hiree intala hayyuu keenyaa intala Abdul Jabbaar asitti guyyaa dhaloota isaa kabajuuf qeerroo fi qarree urjii Oromiyaa magaalaa Adaamaa hiree Abdul Jabbaar bira dhaabachuu keessatti isin galatoomaa jira. Hireen obboleettii keenya hireen nu malee nama biraan qabdu abbaan isii abbaa keenyaa isiin obboleettii teenna haati isillee nuti obboleeyyan isii ta'uu isii nurraa hubattee yeroo kamuu bakka kamittu hiriirra of duuba hin deebinu halkanis ta'ee guyyaa sa'aatii kamittu yaada fi qaamalleen wantoota barbaachisu kamiinuyyuu hiree bira dhaabbachuuf aarsaa kamiyyuu kafallee hiree cinaa dhaabbannee wanta hireen barbaaddu kamuyyuu akka obboleessa tokkootti galmaan ga'uuf qophiidha. Nuyi hundi keenyayyuu qophiidha. Ani akka kiyyatti qophiidha galmaan ga'a. Kanaafuu haadha hireetiin baga gammadde baga gammanne baga guyyaa kana argite sinjira galatoomaa. Sultaa galatoomii siin jedhaaniif ergaan nuti lama irraa fudhannu haati hiree teenyaa haadha teenyaa haadha hiree qofaa miti haadha urjii Oromiyaatillee haadha qeerroo qarree magaalaa Adaamaatillee jedha maal jedhaniif galatoomii jennaani dhaamsi inni lammaffaa nu dhaame keessaa nuti qeerroo fi qarree magaalaa Adaamaa goota keenya Abdul Jabbaar nu bira darbus hiree isaa ni jirti isaan cinaa ni dhaabanna jedhee maal jennaan maali qeerroo isiniin taane moo garaa isin nyaate hamileen keessan baay'ee gadi bu'aadha. Hayyee galatoomaa isiniin jedha. Sagantaan keenya ammallee itti akkuma fufetti jira. Garuu hamileen keessanii hiree maal naan jette beektanii as teette hamileen isaanii kun ana hin madaaluu naan jette.
akka gaafa shaashaa gootan hiree madaala malee callisanii yoo ta'an immoo guyyaa gammachuuti. Ammallee irra deebi'ee hiree keenya baganuu dhalattee haadha hiree nurraa tursiisu jedhaanii sagantaan keenya inni ta'an ammallee walaloo gurra keessaa waa nama tuutu gurra nama hooksistu wayiitiin qaba. Walaloo kana kan mimmi'eesse qopheesse isin biraan ga'u barataa hojii Oromiyaa irraa qeerroo fi tarree magaalaa Adamaatti irraa dhufe ana waan rabileedhaan gara waltajjiitti naafseera. Ana waan natti xiqqaate abilee jechaa jira duuba san keessattuu. Shagodhaaf. Galatoome jedhaanii karaa kana naa kennu kiyya. Walaloon tiyya hirellee ni qabatti, abbaa hirellee ni qabatti. Inni jalqabaa baga dhalatti jedhaanii baga dhalatti. Hiree qaalii teenya daa'ima abbaa biyyaa baga nuuf dhalatte guyyaa har'aa geesse. Dhugaa nama gubu yeroon kun si dhiba hiree tiyya garuu wanni hin tarre hin jiru. Abshir abshir yaa qaaliyyee nuuf jiraadhu baay'ee nuuf jiraadhu baay'ee. Haalli keessa jirtu si dhibuu hin haftu hammeenya dhibee kee cabina qalbii kee rabbi siif haa laaffisu haala keessa haa baasu. Guyyaa dhalootaa kee guyyaa gammachuu kee abbaa kee dhabbullee guyyaa gaafa kalee garaa si hammaate ufmuudhiin hin qabdu sima waliin jirra. Oromoon hundinuu abshir qaalii teenya hafti abbaa keenya hin yaadin takkallee nuuf jabaadhu malee abbaan kee abbaa addaati ati haftee isaati nutti kunuunfata sillee barsiifata dhugaa abbaan kee dhabe lafee abbaan kee cabe bakka jirtuu baafna kuni waadaa keenya. Hiree qaalii teenya barruu gaafa sana harkaan barreessite jawaariif kennite yoon yaadu nan boya garaan koo nanaya ati qaalii teenya qaalii caaltu kan si eeggannu hamma lubbuun jirtu abbaa kee dhabneeru hafteen isaa hafeer nuuf jabaadhu jiru waan hin tarre hin jiru. Akkuma ittaan eenyu si falma abbaa isaatiif jedha yoo dhifa manaagotaan itti fufamtu barbaadu. Eenyu falma duuti keessi hirboodha akkuma shaakallee akka fakkaataa isaa loon yaadunaan galle amala nuuf taanaan dhugaa karaa dabe hibboo jennee dhifnu hibboo hiika dhabee ifni dukkanaaree duraan si tarbaaree maaltu si mudate yaa jabbaaree atoo baatee hafte akka hoolaa qalumaa dhugaan kee gumaan kee eenyutu si falmaa. Otoo inni Oromoof foon maddiidhaa qortu bakka dhugaan badde barbaachatu jirtu utuu haaraan galfatin dafqa kan kee haftee akkamiin dhiifte bakka hin galle dhaqxee gaafii baay'ee qabna nutti himiyaa jiru eenyutti laattiree galmee kee harka kee jiru galmee warra hidhame nama falmuuf dhabe galmee warra sobaan hamilee isaa cabe galmee xiqqaaf guddaa galmee limaan hiyyeessaa eenyutti kennatte eenyutti firqinneessa gaafa guyyaan Oromoo yakka malee hidhamu karaa ba'uu dhabu abdiin isaa ciram gaafa xiqqif morkaa abdi jabbaarii waamu gaafa xiqqif morkaa abdi jabbaarii waamu waan dhaben si manni dadhabee inni manni laagaan kee hin maseen gandarummaa hin seen sodaatu lubbuu ofirraa cabsitee gumaata namummaa saba kee falmite saba kee irra darbee saba biraas ta'u gaafa dhugaan baddu garaan hin danda'u yoomuu hin dadhabdu sabaaf hin gaggabdu bakka haqaa maraa maqaan kee ni jira goota onnee dhiiraa ati hin beektu shira tasa nu miliqxe bakka hin gallalittee garaan nu gubata qaamni ni rifata. Atoo baatee haftee akka hoolaa qalmaa dhugaan kee gumaan kee eenyutu si falma ammas irra deebi'ee baga nuuf dhalatte sin jechuun barbaada hiree qaalii kenna hiree addaa galatoomaa jechuudha. Qeerroo Anwaariin galatoomii jennaani hamileen garee iddoo isaatiitti naaf himadha. Hamileen chap akkasii gaafa chap gootan akkatti bareedlee annagee namallee amma immoo hireedhaaf mee takkaa bilee naa kenna. Galatoomaa jedhaanii oolmeen nu gidduutti argamee
OMN gudditti argamee tamsaasa irra jira. OMN billee ammallee waliin jira. Amilee takka. Ispoonsara keenya kabajaa sagantaan kun akkatti bareedee akka qophaa'u kan nuuf ta'e DJ Amileen natti xiqqaataa naan jechaa jiranii maal jedhu qirroo. Galatooma horaa bulaa isiniin jedha. Sagantaan keenya ammallee akkuma itti fufetti jira hin xumuramne. Sagantaan keenya haasaa gabaabaa mi'aa bareedaa haasaa mi'aawaa fi bareedaa hedduu namatti tolchu isin affeeruuf deema. Haadha hiree teennaa haasaa gabaabaa nuuf gaggeessanii Amilee naa kennaa fi Amilee xiqqaata. Qarree jirtu yeroo jedhama gatitee hundumtuu rufee qarreen jirtu yeroo jirtu kabajamtoota qarree baga nagaan dhuftanii galatoomaan isiniin jedha. Kanattaan sun kan hin dubbachuu barbaadu haadha guyyaa dhaloota hiree Abu Jabbaar Huseenidha. Guyyaa kana hanga gootti baay'ee natti ulfaatee ture akkamittiin hin dabarsaa jedhee of dhoksuus eessa dhaqeen tokkodha isheessan godha baay'ee natti ulfaachaa ture hanga guyyaan kun ga'utti jechuudha. Achi yaadee tan maaliif natti ulfaate guyyaa kana kan kabaju abbaa isheeti dhaabatee yeroo hundumaa dhaabatee kan kabaju itti dabaluu ishee baay'ee natti ulfaatee ture hanga guyyaan kun ga'utti ji'a lama jedheen ba'uufti ka'e maaliif guyyaa kana kan kabaju abbaa ishee ture dhaabatee duukaa shubbisee ganaa ji'a lama taafee jedhee ophii eegalaa dhaabatee shubbisee uummata keessummeessee kan wajjin kabaju abbaa ishee ture guyyaa kana akkam godheen eegaa eessa dhaqu eessa dhokadhu jedheetu yaadaa jiru akkuma waadaa naa galanii qeerroon Adaamaa garee urjii Oromiyaa jechuudha. Kana gidduutti dhufanii kana gaafa mari'adhuuni nuu jirra mitii jedhanii turan gaafa abbaan ishee du'ee dhufanii hiree amaanaa sitti kennu hin beeku ani ijoollee kana gaafa abbaan ishee du'u dhufanii hiree amaanaa sitti kennu dhufne hiree si waliin akka guddisnu waadaa sii galu dhufne sa'aatii 24 si waliin jirra hiree si waliin guddisna bakka abbaa ishee si waliin guddisna naan jedhanii waan turaniif kana gaafa mari'adhuuni nuyi jirra ittiin dhaga'amu kana caalaa goonaaf jechuudhaan baay'ee itti yaaduudhaan qindaa'anii urjiin Adaamaa kuni itti yaaduudhaan guyyaa ishee kabajuuf asitti argamaniiru. Kana duwwaa miti gaafa rakkoo hunda na bira dhaabatu ijoollee ilaaltanii umuriin isaanii gana fakkaata garuu yaadni isaanii guddaadha. Erga abbaan ishee du'ee na bira dhaabatu na jajjabeessu rakkoo na duukaa qooddachaa jiru kunoo har'a gammachuus na duukaa qooddatanii hiree ni gammachiisna. Seenaa goonaa guyyaa dhaloota ishee jedhanii bareedanii haala kanaan asitti argamaniiru. Galatoomsadha baay'ee galatoomaa jiraadha. Akkasumatti akka tokkummaa keessan kanaan naa tursanni isinitti himaa adaraa homtuu isiniin jijjiirin isiniin jedha hin jijjiiramin isiniin jedha tokkummaa keessan cimsaa isiniin jedha baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Kanattaansuudhaan yeroo qophii kana asitti qopheessuuf PJ dubbisuu dhufnu abbaan PJ fi haati PJ yeroo haasofsiisnu abbaan hiree yeroo hundumaa akka mana isaa asitti gatatee deema daa'ima isaa duruu mana isheef yeroo hundaa asitti gateeni deema bakka hojii isaa asuma oolti asumatti qabachaa oolti anis kana keessatti hirmaachuun qaba giddeeta tunarra jira keessatti hirmaadha baay'een gammada jettee haati manaa PJ abbaan PJ obbo Zakkaariyaas Bazzu baay'ee naa galatoomfadha haadha PJs naa galatoomfadha ispoonsara nu godhaniiru isaanis kana keessatti gahee guddaa qabu. Baay'ee galatoomaan sinuun jedha ulfaadha baay'ee gammadeera gaddaan oolansee baay'ee gammadeera baay'ee galatoomaan siniin jedha kanumaan siniin jedha ulfaadha. Haadha hiree guddaa galateeffannaa tokko ameen akka
akka nama ganama nyaatee hin baane akka harki hin jirre akka nama hin gammanne otoo hin taane akka nama gammadeetti mee harka dhaate. Guddaa galatooma ulfaadhaa ulfinni si wajjin haga kanatti aansee sagantaadhaa kan nu gaggeessaa jiru Muzayyan walaloo tokko qabaa hamileen ka waltajjii nu gaggeessafillee ka walaloo nu qopheessafillee lamaan bakka tokkotti naaf himadhaani. Muzayyan ayyee galatoomii jiraan walaloon xiyyaa ijoollee baay'ee miti dhinnoma irrumaan jedha akkas jettu walaloon ki mee ka'ee waa jedha na dhageettu biyya dhiira koon dabe'anii kophaa koo ta'eeyya dhiira koo dabe'anii kophaa koo ta'eeyya falmataa isa haqaa abbaa dhugaadhaaf ragaa sobee hin jiraanne falmataa mirga haqaa goota koo ansi dhabee jiruun natti taate alagaa goota koo ansi dhabee jiruun natti taate alagaa kaleessa dhiifama falmataa isa haqaa abbaa dhugaadhaaf ragaa sobee hin jiraanne falmataa mirga haqaa goota koo ansi dhabee jiruun natti taate alagaa kaleessa gaafa sodaan ormi golatti galu diddaa gabrummaa Oromoo otoo lubbuun koo jiru hin fudhadhu jettee kaatee lubbuu kee qaalii Oromoodhaaf aarsaa goote lubbuu koo qaalii Oromoodhaaf aarsaa goote. Abdul Jabbar goota haqaa abbaa falmaa mirga dhugaa goota gadhee farkan laanne seenaa kan kee otoo hin jiraatin lubbuu qaalii wareega laattee jiruu kan kee otoo hin jiraatin Oromoof Oromiyaaf jiraatte Oromoof Oromiyaaf jiraatte. Yaadachee biyya koo meesi gaafadha ka'ee dhiiga goota kan koo akka jigte dhiiftee maaluma nuu maltee kan na jalaa uste dachee Oromiyaa meenatti hasaasii gaafii hedduu qabaa gubaa keessa kootii ani sin lallabaa dhiiga goota jigee ani maaf deebii dhabaa dhiiga goota koo jigee ammaaf deebii dhabaa. Kaleessaas fiigdee yookaan achi fiigdee dhiiga goota meeqaa dacheen liqimsitee maaliif deebii dhabdee natti himi dachee goota dhugaa kaatu meeqa kan nyaatte goota dhugaaf kaatu meequma kan nyaatte dhugaa inni kaateef maa amma dhokatee dhiigni goota kan koo maaliif deebii dhabdee mee ani si gaafa naafi mikaa dachee kan dhugaadhaaf kaatu hundaa liqimsitee isa soba daldaalu maaliif bira kuttee isa abbaa haqaa dhiiga isaa kan jigee amma deebiin fedha naafi mikaa dachee. Ya Rabbi ya Allah isa hundaaf biraa dachii Oromiyaa dhiiga goota meeqa irra ishee jira maaliif kenna dubbiin dhiiga jibuu taate amma nu haa ga'u furmaata barbaanna ka hundaa ol taate galatooma isin jaalladha. Muzayyaniin guddaa galateeffannaa isa qabaame. Abdul Jabbar dhugaaf taanan har'as lubbuun jira. Nama hedduudha kan otoo lubbuun jiru du'e inni garuu du'ellee akka nama lubbuun jiruuti har'allee seenaan isaa dacheedhaan ol jiraata. Lubbuun darbuu isaatti hin gaddinu hin boonnu maaliif daa'ima isaa guddisuu dhabe kaayyoo saba isaa maaliif galmaan gahuu dhabe jennee ka yaadaa turre kaayyoo ilma isaaf nuti jirra inni immoo gaafa jiru saba isaatiif jiraatee lubbuu isaa dhabus har'as maqaan isaa dacheedhaa ol jiraata. Abdul Jabbar lubbuun jira warra jiru ka hedduun lubbuun du'ee jira. Abdul Jabbar lubbuun jira. Yeroo kana akka saba
waan baay'eetu harkaa nu qaba keessattuu hidhamtoonni biyya Suudi Arabiyaa uffata dhabanii nyaata dhabanii feestaala uffatanii yeroo kanatti dararamaa jiranii kanaaf qaamni dhimmi ilaalu waan kanarratti qaqqabee nuuf hojjechuu qaba nullee hidhamtoota Suudirraa jechaa jira nullee isa tokko mi'aamlee dhimma hidhamtoota Suudirratti ufduuban deebinu hanga jarri achii baanitti hanga baan qofa miti hanga jarri gatti ni falminaa fi kanaaf namni hunduu sagalee ta'uu fi hin dagatinaa hidhamtoonni Suudii warra gaafa rakkataan kenna rakkata bira dhaabbatu warra beelaa kenna nyaachisu warra dheebotaa kenna obaasu otoo isaan rakkachisuun dandeenyu toota Suudii waliin jirra ifachuu kennaa bilee nama kanatti aansee waliin jiraachuun qonna agarsiisu kana walaleefi isaan bira dhaabbachuu seenanii mul'isna sultaanii fi muzayyinan walaloo haaruu dabalatti gabaabsuu qabanii jibbuudhaan hidhamtoota Suudiitiif sagantaa taanee itti aansinee kallattiin gara sagantaa hineetti deemina amma sultaanii fi muzayyaniin hamileedhaan gara waltajjiitti naasimadha. Hamile tukata jirtu injirtani jirata dhiifama rakkoo teeknikaa takka nu mudate akka sirreeffannuufi anis sagaleedha jedha yeedaluu keenya. Anis sagaleedha hojjennee jijjiiramna quban qabnu namatti jennee hojii barbaacha ceene bargamatti harka namaa kajeeluuf iyyummaatu fuujibbaa gammoojjii qaxxaamurree laafni mogolee jilbaa gariin karaatti taanee galaa qurxummiif naachaa gadadoo jiru lubbuu baree galaachaa deemsan komii jijjinnee aduu sabaa waadamaa birbirra taati keenyee gama muudaaf yaadamaa garuu akka jarraa taa'ee markaan
Markangalatare, Akagalatare, Markangalatare, Kanaye Walate, Bitachanutti Gale, Rakapatnesi, Nukurale, Alagan Alaguma, Udabi Yorma, Wakun Kinde, Ukabde Morma, Ichira Magarane, Rakko Biyarabane, Gidirati Arane, Garu, oh, Garu, Akagaratare, Markangalatare, Akagaratare, Markangalatare, Birganam Malle, Nurrati Sarvani, Kavani Hirati, Kidan Murbati, Akagaratare, Markangalatare, Azava Piyalafa, Gubate Apilame, Kuno Chichirinapa, Garu, oh, Garu, Garu, Akagaratare, Markangalatare, Akagaratare, Markangalatare, Kumam Bakatokoti, Chufam Balbala, Jiro Ilkman, Yanamati Galbala, Garu, guddaa galateeffannaa si'a tokko mee hamileen akka nafi hamileen xiqqaata kanatti aansinee sagantaa badhaasaa qabnaa aansinee immoo sagantaa keekii muraadhaan sagantaa badhaasaa garee urjii oromiyaatiin qophaa'e kallattiimaan gara badhaasaatti tarraa hamileen keessan akkuma yeroo kanaa yoo ta'e badhaasichi nafa dhadhaa jira warra meeshaa tokko illee akki jedha